Gareen finxaaliyyii shanii waliin kuraa akka jirtu maddi odeeffannoo keenyaa nu biraan geessee jirti. Marroo dirribaa harka mirgaa isaa kan ture Jaal Shurrubbeen ajaja kooditti jechuun waraana isaa Jaal Warraaqsaa fi Jaal Shoodeen dorfamuun haleelee humnaan cabsuuf qophiitti jira. Jabaachaa dhufuun Jaal Shurrubbee boqonnaa kan isa dhorkee marroo dirribaa Jaal Shurrubbee taphaan ala taasisuuf tooftaadhaan kan fayyadamu kamuu fayyadamuuf of duuba hin jedhu. Waraanni shanii lixaa keessa socho'uu garee lamatti adda wal fuudhee ajjechaaf wal barbaaduun kun mandara shanii hunkurama guddaa keessa kan buusee ija shakkiin borii isaanii kan adda diigee ta'uu odeeffannee jirra. Kanumaan kan wal qabatee garee shororkeessaa kanatti dubbiin camarratti baqaqaa taatee isa jedhan sana taa'ee jira. Diddaa marroo dirribaa fi Shurrubbee gidduutti uumamee hordofuun manneen shanii lixa keessaa diigamuu akkuma itti fufeetti jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti hooggansa shanii Jaal Dassaaleen Dheeressaa fi hidhattoonni biroo mootummaatti harka kennataniiru. Jaal Dassaaleen Dheeressaa yeroo dheeraaf hoogganummaan kan tajaajile yoo ta'u tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhataa jiruun hidhattoonni shanii socho'uuf akka rakkatan mirkaneesse. Hidhattoonni shanii harka kennatanis uummata saamuu fi shororkeessuurraa mootummaaf harka kennuu filannoo taasifatanii jiru. Waliin kuruun shanii kun jabaachaa akka dhufetti walii galtee isaanii akka addaan citees odeeffannee jirra. Oduu biroon kibxata darbee naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti finxaaliyyoonni imaltoota shan butachuu isaanii maddeen keenya eeraniiru. Maddeen akka jedhanitti hidhattoonni kunneen guyyaa sanaa nama tokko dabalataan rasaasaan rukutan oduun jettus jirti. Namoonni qawwee qaban kunneen imaltoota aanaa Cilgaa magaalaa Ekelirraa gara aanaa Matammaa magaalaa Gandawhaa bakka jedhamutti imalaa turan irratti haleellaa yaaluu isaanii dhageenye jirra. Haa ta'u malee qaamni nageenyaa hordoffii cimaa taasisuun tajaajilli geejjibaa bakka sanaa odeeffannoo sobaa kanaan akka addaan hin cinnee fi finxaaliyyii irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalii guddoo taasisaa jiraachuu nuuf himee jira. Uummatni naannoo sanaas jarreen kana irratti akka tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhatamuuf hojii jabaa hojjechaa jiraachuus dhaga'ameera. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa asumaan golomnaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.